Magaalaa Finfinneetti hojiilee tola ooltummaa fayyadamummaa lammiilee mirkaneessee fi aadaa walgargaarsaa jabeesse keessaa tokko sagantaa arjooma dhiigaati. Miseensonni koochoo dargaggoota paartii badhaadhinaa magaalattiis tola ooltummaan dhiiga arjoomaniiru. Sagantaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koochoo dargaggoota paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee dargaggoo Mallasaa Abaataa ganna kana hojiilee tola ooltummaa 14 irratti karoorfatanii hojjechaa jiraachuu himuun dhiigni arjoomamu lubbuu namoota hedduu kan oolchu ta'us dubbataniiru. የ2018 የክረምት በጎ ፍቃድ ተግባራት ውስጥ ወደ 14 የሚሆኑ ተግባራት አሉ። Kenniinsa tajaajila tolaa ganna kan bara 2018 kana keessatti hojiilee gurguddoo 14 qabannee hojjechaa jirra. Kana keessaa tokko arjooma dhiigaati. Dhiigni arjoomnu lubbuu namoota hedduu oolchuu danda'a. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee hojiilee tola ooltummaa keessatti hirmaachuun fakkeenyummaa gaarii qabu kan jedhan dargaggoo Mallasaan kunis ijaarsa biyyaa keessatti hirmaannaa dargaggootaa Daran Guddisuuf Hiikoo guddaa kan qabu ta'uu himaniiru. የከተማ ወጣት በበጎ ፍቃድ በመሳተፍ Dargaggoonni magaalaa Finfinnee hojiilee tola ooltummaa keessatti hirmaachuun mana namoota humna hin qabne hedduu supheera. Manneen barnootaa haaromsuun mana dubbisaa kitaabaas ijaareerra. Kun immoo ijaarsa biyyaa keessatti hirmaannaa dargaggootaa kan dabaludha. Gama biraan hojiin akka kanaa baasii mootummaas ni xiqqeessa. Tokkummaa dargaggootaas ni cimsa. Kana waan ta'eef dargaggoonni hojii fakkeenyummaa qabu kanneen keessatti hirmaachuu akka qaban carraa kanaan waamichan dhiyeessa. Miseensonni koochoo dargaggoota paartii badhaadhinaa dhiiga arjooman kunneenis dhiigni isaanii lubbuu namoota biroo kan oolchu ta'uu isaanitti gammadoo ta'uu himanii yeroo hunda hojiilee tola ooltummaa keessatti hirmaachaa jiraachuu dubbataniiru. Inni kun yeroo asitti arjoomu namoota baay'ee lubbuu oolchu namoota lubbuun darbuudhaaf jedhan lubbuu oolchee akka jireenya itti fufan gochuu waan danda'uuf fakkeenyaaf haadholii daa'umsa irratti rakkatan namoota balaa konkolaataa garaagaraatiin miidhamaniif daa'immaniif ta'uu danda'a namoota akkasitti faayidaa guddaa waan kennuuf ammas gammachuudhaan arjooma oduu danda'ame daddabalee arjoomee natti tolarra jechaadha. ለሰባተኛ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሳካሄደኝ ani marsaa torbaaf dhiiga arjoomeera. Duraan dhiiga yeroon arjoomu waan ana jalaa hir'atu natti fakkaata garuu miti dhiiga nurraa hafuu arjoomna. Dhiigni ani arjoomu ammoo lubbuu namoota biroo oolcha. Lammiileen sababa garaagaraan dhiigni isaanii dhangala'ee fi dhiigni dabalataa isaan barbaachisuuf kennaa jechuudha. Kanaaf yeroon dhiiga arjoomuu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ganna yeroo hundumaa tola ooltummaa garaagaraa irratti hin hirmaanna. Kana keessaa immoo tokko dhiiga arjoomuudha. Dhiiga arjoomuun akkuma beekamu haadholii daa'immaa da'umsa irratti hanqina dhiigaatiin lubbuu isaanii dhabanii oolchuudhaaf inni guddaan jechaadha. Kanaaf dhiiga arjoomuudhaan kaffaltii tokko hin qabu garuu dudduumaan lubbuu nuti oolchinu lubbuu haati tokko dhiiga kanaan daa'ima ishee oolchattu lubbuu ishee oolchattu nuufi kaffaltiidha jechaadha gatiidha jechaadha. Kanaaf dhiiga arjoomuun dirqama lammummaa keenyaati. Hojiin tola ooltummaa dirqama lammummaati kan jedhan dargaggoonni kunneen dargaggoon kamuu kana hubatee hojiilee tola ooltummaa keessatti hirmaachuun ashaaraa isaa teechisuu akka qabus dhaamaniiru. Guddina biyya tokko keessatti tola ooltummaan iddoo gahee guddaa qaba jechaadha. Kana keessatti immoo tola ooltummaa immoo dargaggoonni fakkeenyaaf kan akka daandii tiraafikaa irratti mana hiyyeessaa dadhabaa hiyyeessa mana hiyyeessaa gurmaa'anii ijaaruu irratti dhiiga arjoomuu irratti waan garaagaraa baay'eetu jira waan ta'eef kana irratti dargaggoonni turmaatanii guddina biyyaa keessattis guddina hawaasummaa keessattis gahee fi hiika guddaa waan qabu dargaggoonni keessumarraan akka isaa hirmaatan እንጎርስናቻል በእኛ በሚሰጠው ደም የአንድ እናት dargaggoonni gaafa dhiiga arjoomnu lubbuu haadhaa fi obboloota keenyaaf qaqqabaa jiraachuu hubannee yeroo hunda hojii akka kanaa irratti osoo hirmaanneen jedha. Hojiilee tola ooltummaa hedduutu jira. Kana keessattis hirmaachuun ashaaraa keenya hateessisnuun ammoo ergaa kooti.